السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتو تجولي روما كم جرتو نجا جرتو نجا ربي سنين رجلات سنين جرا. الحمد لله أني نجاكيا. أما دولا كومنت يوكان بريفما تكو تاجي سني قد إيتين تريجو لأني سواي قرآن بريدة تككسني دبرسو يوكان نما قرآن قروف دنديتك أبو يوك أباتن حالا سلباتين كميت قرآن قراتن غيار رايتشور أصو ديمتني قرآن بني أصو جوالك كيسن كيست اللي ديمتني قرآن بني حالا كمين أكتي قرآن قرو دنديسني لا inni biraan immoo namni dandeettii qaroolee hin qabne sagaleedhaan appilikeeshina kanarratti dhaga'uu danda'a. Guyyaa takkarraa jechuudha akka moobaayila keessan qolloftanii bantaniin haala kamiin qura'aana aayaa takka takka akka bantan jechuudha. Salphumatti akka qaratan kan isin agarsiisu appilikeeshinni kun jechuudha. Appilikeeshina kana argachuu fi pilaayistoorii irra seentaniitu jechuudha. Arabiffaanis ta'e Ingiliffaan naqtim jenneetu barreessina jechuudha. Amma jalqaba Ingiliffaan barreessee isin agarsiisuu fi naqtim jennee yoo barreessine haala kanaan jechuudha. Alam barreesse kanaan yoo barreessine jechuudha isiniif ba'a appilikeeshinichi kan jalqaba irratti isiniif ba'u kana jechuudha kan jalqabatti isiniif ba'uudhaani isarra tuqxaniitu gadi buufattan naqtim kan jedhu kana jechuudha isa jalqaba irraa sanii jechuudha gadi ni buustanii ani amma mee instaala godhu jechuudha instaal godheetu viidiyoo kiyya addan dhaaba maaliif akka viidiyoon kiyya isinitti hin dheeranneef hanga inni gadi buudha jechuudha viidiyoo kiyya dhaabeetiin yeroo inni gadi bu'ee ka'ee jiru agarsiisa isaatti walitti deebina jechuudha. Tole appilikeeshinicha gadi buuseeti jechuudha. Arabiffaan isaa ta'u jechuudha akkuma isin agarsiisu kanatti barreeffattanii argattan jechuudha. Naqtim jettanii arabiffaan isaa ta'u gubbaarratti jechuudha. Haala nama barreessee isin agarsiisu kanaan jechuudha naqtim jettanii barreessitan kanuma. Haala kanaan barreessitanii argachuu ni dandeessan kan arabiffa barbaadan. Kanallee sheer yoo gootan khayrii guddaadhaan argattan dhiifama jechuudha. Viidiyoo kana sheer gootanii hiriyoota keessan biraan akka geessanitti isin gaafadha jechuudha. Isa kana isa jalqabarraa kana gadi ni buufattan. Okay, gara faayidaa isaatiif agarsiisa isaatti osoo hin dabarin dura gara YouTube kiyya isin agarsiisu yookaan Facebook kiyya isin agarsiisu Facebook kiyya har'aaf dhaabeete isin agarsiisu jechuudha. Gara YouTube kiyya qofarraa haa deemnu jechuudha. YouTube kiyya irratti haala kamiin viidiyoolee kanaan dura dabraniif kan fuuldurattan isiniif dabarsu akkamitti akka itti hordoftan isin agarsiisuuf jechuudha. YouTube kiyya kan maqaan isaadha Jaafar Tuubee jedhu jechuudha. Search ni gootan haala nama search godhu kanaan Jaafar Tuubee jettaniitu search gootan jechuudha. Jaafar Tuubee jettanii barreessitanii bakka search irratti jechuudha. Viidiyoolee garaagaraa irratti dabarsee waan hin jiruuf viidiyoo baay'een isarra waan jiruuf subscribe gootanii yeroo hedduu irraa akka fayyadamtan isin gaafadha jechuudha. Jaafar Tuubee egaa bifa kanaan isinii bahee barreeffamni diimaan kun yoo diimateetti isiniif bahee subscribe bakka jedhu kanarra tuqxanii jechuudha. Akka yeroo baay'een hordoftan yookaan barumsaan isiniif dabarsu akkasiin qaqqabuuf jechuudha. Mallattoo notifiikeeshinii isiniif baatullee ni dalagsiiftan jechuudha. Okay, viidiyoo kana ammas irra deebi'ee kan isin gaafadhu share godha khayrii argattan jechuudha. Khayrii qaba jechuudha kuni baay'ee khayrii qaba. Mee appilikeeshinicha eega gadi buufannee agarsiisa appilikeeshinicha haa jalqabnu jechuudha. Akkamitti guyyaarraa ayata 24 yoo akkamitti salphatti qara'uu dandeessan karaa deemaa bakka feetan teessanii jechuudha. Maaliif namni kamuu moobaayila isaa qollofee ni bana. Akka moobaayila keessan qolloftanii bantan ayata akka takkasanii fide jechuudha Qur'aana. Osoo deemtanii teessanii hin qaraane addunyaan yeroo kana biiziidha jechuudha. Waan hedduudhaan biiz taanee jirra. Dhugaa dubbachuuf kan taa'ee bakka kennine ni jira Qur'aanaa fi hundi keenya bakka kennaan jiru yeroo kana kan hojii keenya biiznu godha. Jawwaalumti kun mataa isaatti biiznu godheera waan ta'eef garuu salphumatti Qur'aana qara'uu ni dandeessan jechuudha. Osuma biiz taatanii jechuudha. Mee appilikeeshinicha ni tuqxanii jechuudha sarara. Jalqaba afaan feetan ni filattan Amaariffaa illee ni qaba afaan Amaariffaa illee of keessaa ni qaba waan ta'eef afaan Amaariffaas ni filattan yoo Ingiliffa barbaadan Ingiliffa filattan mee an Arabiffuma inni irra jiru kanaa filadhu. Arabiffa eega filattan booda afaan feetan yoo filattan booda jechuudha next bakka jettu as gadii kanarra ni tuqxan jechuudha. Amma asitti bakka kanarratti jechuudha nama sagalee isaa barbaadan filattanii an ammasitti Muhammad Ayyub kanaa filadhu jechuudha. Muhammad Ayyub filadheetiin ta'a jechuudha. Nama sagaleedhaan isiniif qaru maaliif yoo jecha isaa wallaaltan yoo ijaan qaruu wallaaltan sagaleedhaan isiniif fida ayata isiniif baasu san mee anamma moobaayila kiyya kana qollofeetu eega filattanii kaatanii dhiifama eega kana hunda filattanii kaataniitu ol arkistanii ebda al'aan yookaan start bakka jedhu tasitti waan jedhu tasitti isiniif baay'eedheetiin yaadachuudha bakka daalattii kanarra ni tuqxan jechuudha sarara keelloo kanarra ni tuqxan jechuudha. Amma moobaayila kiyya qollofeetu haa banuu jechuudha. Akka argitan bismillahirrahmanirrahim jedheera jalqabarraa Qur'aana ayat akka takka isiniif fidachuu akka moobaayila keessan qolloftanii bantan. Tole yoo qara'uun beekne taatan ijaan qara'uun beekne yoo taatan jechuudha ija isaa kana yoo beekne sagalee isaa yoo dhaggeeffachuu barbaadan ayata isiniif dhufu kana
sagalee yoo dhaggeeffachuu barbaadan bakka kanarra ni tuqxan jechuudha. Bakka orunguwaadee kana jechuudha. Isirra ni tuqxan jechuudha. Yoo intarneetii qabaattan malee immoo hin dalagu jechuudha sagaleen. Intarneetii qabaannaan sagaleen isiniif dalaguu danda'a. Intarneetii hin qabdan taanaan garuu sagaleen hin dalagu. Bismillahirrahmanirrahiim. Okay. Amma kana nuuf fide jechuudha. Mee mobaayila kiyya qollofee abban. Amma akkasinitti mul'atu ammas mobaayila kiyya eegan qollofee banee alhamdulillahi rabbil alamin jeera jechuudha. Akka amma isin qolloftanii bantaniin ayata tokko isiniif fida. Ayata tokko kana bichee eega qaraatanii xumurtaniin booda eega amma isin qaraatanutti illee ofirraan balleessu jechuudha. X kana argootaniitumarraa balleessitan fuula mobaayila keessaniirraa. Okay jechuudha. Asirratti nama barbaadan filattan nama sagalee isaa barbaadan asirra tuqxanii filattanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf Muhammad Ayyub filadheetiin jira. Siitingii appilikeeshina kana yoo barbaadan immoo jechuudha. Appilikeeshina kana siitingii isaa keessa galtanii yoo barbaadan as bakka gubbaa kanarra ni jirti jechuudha. Mallattoon siitingii achirra ni tuqxan jechuudha. Afaan illee filachuuf as keessa galtanii yoo tafsiiraa waliin maanaa yookaan maanaa qura'aanaatiin waliin akkasiin dhufu barbaadan erdu tafsiir ma'al aaya kan jedhu kanarra tuqxan jechuudha. Bakka kana save gootaniitu mee amma bakka kana eega save gootanii bakka duwwaa sanarra eega save gootanii save bakka jettu as gadi mallattoo keelloo kanarra tuqxan jechuudha. Eega sirratti hiitaniin booda save gootan jechuudha. Mee amma mobaayila kiyya ammas cufee abanoo jechuudha qolfiisa. Amma mobaayila kiyya baneera. Arrahmaan alladhii wasi'at rahmatuhu jamii'a al-khalq jedha maanaa isaa jechuudha. Tafsiiraa waliin isiniif fidee jira jechuudha. Isiniif fida. Mana Ar-Rahman Ar-Rahim jechuudha. Yoo immoo tafsiira hin feene mee eega qaraatan booda gaa X kana tuqxeedha. Akkasitti irraa baduu danda'a. Yoo tafsiira fiduu hin barbaanne ayata Qur'aanaa bichee barbaadan immoo siitingii bakka siitingii sanarra tuqxaniitu as gadi dhuftanii save kan sila goone irraa kaastaniitu mallattoo sarara keelloo kanarratti save kan jedhutu isiniif ba'a. Amma ayaa qofa nuuf dhufa malee jechuudha. Tafsiirri hin dhufu jechuudha. Akka isinitti mul'atu maaliki yawmiddiin jedha jechuudha. Akkasitti itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kan baay'ee namatti toludha. Baay'ee kan osoo isin hin beekne Qur'aana osoo hin beekne jechuudha Qur'aana fixuu dandeessan. Osoo hin beekne jechuudha. Amma fakkeenya akkan jawwaala kiyya qulfii isaa banuun kunoo ayata tokko naaf fide. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون جدا أكرجا جرتان إيجا قراتن بودا جدا ملتو إكس كنرة تقتنيتو الرابطان جدا كم باي اسم فيدو أبليكيشن يكون باي كنا ما فيدو مالي كرا ديماتيس تاعتيس قرآن موبايل كيسن كيسن يوفوتن قل في ثاني بنتن آية تك يرو مثلا قراتن وسون بيكني جدا وقعت كتير جدا قرآن كنا سالبو متفتو يوني دنديسن فكينيا آية ديجدامي أفور ساتي ديجدامي أفور كيسا قراوني دنديسا موبايل كيسا يرو ديجدامي أفور يقول بنوني دنديساني آيات ديجدامي أفور قراتن جتشو سالباتو سون بيكني كرا ديماتو جدا أكس موبايل كيسا كله بنتني أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا محتدين أما آياتك كرا جدا أما أصو إسن فانا جرو جدا إكس قوتا أما وانتي أبليكيشن نكون بريد هم قراتني تي جدا وفرام بلسو إكس كان يوتك تمالي جدا أما إسن قراتن التلي دينغتا موبايل كيسان قل في سابن تنيتو يودا قتني اللي جتشور أما إسن آيات سن قراتن التي أفران بلسو يو سغالي بربادني موجد إيرا جتشور نمني إجاسا كان قراون بيكني بكا كان رتوك تنيتو جو سغالي دان أجيفتن أكا إسن تمولتو يو إنترنتي قابتن قوفا دلغي جتشور سغالين غرو آيان إنترنتي مالي دوفا جتشور أكاسي akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef nan cufa jechuudha. Barumsi kiyya kana appilikeeshinni kun baay'ee kan isin fayyadudha. Baay'ee takka isin fayyada. Akka moobaayila keessan qolloftanii bantaniin ayata rabbi qura'aana jechuudha. Ayata tokko tokko qara'uu dandeessan. Yoo qara'uu dandeettii qara'uu hin qabne immoo yoo intarneetii qabaattan bakka mallattoo ittiin waan fatan sanarra tuqxaniitu jechuudha. Bakka kanarra tuqxanii dhaggeeffachuu ni dandeessa yoo maqaroon beekni guyyaarraa ayata tokko akka qalbiin keenya gogneef jechuudha. Waan feene keessa jiraannuyyuu qalbii keenya gogsuu hin qabnu waan ta'eef akkasitti ayata takka guyyaarraa qara'uun khayriidha ajriidha. Viidiyoo kana namni argitan share godha akka viidiyoo kiyya kamitti ilaalina jechuudha. Baay'ee khayriidha argattan dhugaa rabbiiti jechuudha. Arabnillee jechuudha. Araba baay'een illee share godhatanii jiran. Dhugaa rabbii araba baay'ee fu dabarseetiin jira abdii qaba jechuudha. Maaliif Qur'aana kanarra viidiyoo waraabii
si'ii dabarsuu viidiyoo waraabii jennaan viidiyoo waraabee dhugaa isaan itti laatee isaanoo sheer waliif godhaa turanii namni baay'een keessa yoo buufattanii jiraattan illee kan hin buufanne yoo jiraattan har'a irraa buufadhaa itti fayyadamaan hin jedhe isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.